Gani Fararri jaalalli Kiristoos biraa ta'ee lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii keenya har'aa wayitawaa isiniif qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Qophii keenya yeroo kanaatiin addunyaa irratti fiilmiiwwan Yesuus Kiristoos hojjetaman hedduudha. Har'a seenaa namoota fiilmii Yesuus Kiristoos hojjetanii fi mudannoo isaanii wal wajjiniin ilaalla. Fiilmiiwwan amalaa fi eenyummaa Yesuus Kiristoos ibsuudhaaf addunyaa keenya irratti hojjetaman keessaatii fiilmiiwwan gurguddoo sadii har'a isinii qoonna. The good news I bring you is this: your captivity is over. Fiilmiiwwan kunneenis Jesus of Nazareth kan jedhuu fi akkasumas The Passion of the Christ kan jedhu, xumura irratti immoo The King of Kings kan jedhu taatota isaanii fi akkasuma amaloota taatota sanarraa addeeffamee fi erga fiilmicha hojjetanii booddee waan isaan irratti kufan kan isin biraan geenyu ni ta'a. Yeroo baay'ee taateewwan kan hojjetan yookaan taatota fiilmii kan ta'an jechuudha. Fiilmiiwwan duraan hojjetan irraa kaaniitu fiilmiiwwan haaraa gara biroollee argatu. Kana jechuun amala fiilmii isa duraan hojjetanii irratti hundaa'uudhaan namoonni fiilmii hojjisiisan amala isaanii yookaan kaaraakterii isaanii duraanii irraa ka'uudhaan fiilmiiwwan haaraallee isaaniif kennu jechuudha. Fiilmiiwwan kana sadan irratti akka arginutti garuu namoonni fiilmii kana irratti Gooftaa Yesuus Kiristoosiin bakka bu'anii hojjetan kana booddee fiilmii gara biraa utuun hojjetin kaan isaanii biyya lafaarraa sokkaniiru, kaan isaanii immoo biyyuma lafaarratti dhiphina guddaatti kufaniiru. Maaltu isaan dhiphisee, maaltu isaan yaaddesse, maaltu immoo biyya lafaarraa isaan godaansise? Akkasumas yeroo biyya lafaarra turanitti immoo utuu fiilmii sana hojjetin dura maalirra turan kan jedhu bal'ina isaa wal wajjiniin ilaalla. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin naqqabaniif isin gargaara. Maarree subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jecha maatii keenya kan taatan ammoo like fi sharing keessan akkasuma commenting keessan itti fufnee hojiiwwan keenya irratti bal'inaan akka hojjennuuf waan nu gargaaruuf nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya oomisha keessan beeksifachuu yookaan promotionii hojjetachuu kan barbaaddan inbox irratti yoonu keessan yookaan karaa social miidiyaalee keenyaa yoonu qunnamtan kan isin keessummeessinu ta'uu isin ibsaa gara qophii keenyaatti wal wajjin hadabarru. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu, nufaa deebi'uu jaalalli nufaa deebi'uu, nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu, nufaa deebi'uu jaalalli nufaa deebi'uu. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Addunyaa keenya irratti fiilmiiwwan Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu irratti hojjetaman hedduudha. Har'a seenaa namoota fiilmii Yesuus Kiristoos hojjetanii fi mudannoo isaanii wal wajjiniin ilaalla. Seenaa Yesuus Kiristoos irratti akka ibsutti namoota aakteroota jechuudha taatee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarratti hojjete bakka bu'anii akkeessanii utuu hin taane ta'anii hojjetanii irratti waan guddaa akkasiin barattaniif, waan guddaa akkasiin hubattaniif isiniif qabannee dhiyaanneerra. Namoota hedduutti waa'ee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo kaafnu fiilmiiwwan waa'ee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ibsuudhaaf hojjetamantu dura isaanii dhufu. Hedduun isaanii ammallee Gooftaan Yesuus Kiristoos namoota fiilmii irratti yookaan viidiyoodhaan argan sana isaanitti fakkaatu. Inni kun dogoggora. Har'a maarree icciitii guddaa isinii baasuuf jenna. Fiilmiiwwan seenaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ibsuuf hojjetaman keessaa inni jalqabaa Jesus of Nazareth kan jedhudha. Phaaphaasota Xaaliyaaniitiin karaa TV Xaaliyaan fiilmiiwwan hafuuraa hojjetamanii erga ilaalamanii booda seenaa Yesuus Kiristoos fiilmiin dhiyeessuun barbaachisaa ta'e. Ergasiis Franco Deslin nama bakka Yesuus bu'ee fakkeeffamu barbaaduuf gara biyya Ingilaanditti imale.
Achiis erga gahee booda nama tokko bakka Yihuudaa isa Yesuus gurguree bu'ee taphatu tokko nama Robert Paul jedhamu argate. Ergasiis taateen inni taphatee ilaallamee jennaan lakkii atimmaa bakka Yihuudaa isa Yesuus gurgure osoo hin taane bakka Yesuus buutee hojjechuu qabdaa jechuudhaanis filatame. Ergasiis fiilmiin isaa erga hojjetamee booda bakka Yesuus bu'ee kan taphate kun boqonnaa dhabee namoonni suuraa koo bakka arganitti maxxansanii akka Yesuusitti na ilaalaa turan karaa irrattis wayitan argan nu fayyisi jedhanii dhukkubsatoonni karaa irratti na qoruu suuraa koos maxxansanii yeroon arguu baay'ee boqonnaa dhabaa. Bakka deemuttis namoonni yeroo suura na kaasanii maxxansanii natti qoosan hafuurri wayii na dhiphisaa jechuudhaan ergasii Robert Paul fiilmii kamiyyuu hojjechuu dhaabe. Diraamaawwan sagaleen hojjetaman raadiyoo irrattis hojjetaa ture. The Passion of the Christ fiilmii lammaffaa waa'ee Yesuus Kiristoos ibsuuf hojjetame. The Passion of the Christ fiilmiiwwan seenaa Yesuus Kiristoos ibsan keessaa isa tokko kan ta'e Benedict Fitzgeraldiin kan barreeffamee fi Mel Gibsoniin direct godhamee bara 2004 kan maxxanfamedha. Marree fiilmiin kun Jim Caviezelliin akka Yesuus Kiristoositti fakkeessisee seenichaa akka hojjetuuf kan filate yoo ta'u waraabbii viidiyichaa Xaaliyaan keessatti Mataaraa fi Goostataawun bakka jedhamanitti waraabuudhaan istiidiyoo Chichineetaatiin qarshii doolaara Ameerikaa miliyoona 30 fi dabalataan gabaa horachuuf jechuudha doolaara miliyoona 15 beeksisaaf akka barbaadamee fi walumaa galatti fiilmicha hojjetanii xumuruuf doolaara Ameerikaa miliyoona 45 akka hojjetamee xumuramee ifoomeera. Erga fiilmiin kun hojjetamee xumuramee booda doolaara miliyoona 45 kan itti ba'e fiilmiin kun walumaa galatti doolaara miliyoona 612 ol galii argamsiisetu jira. Hordofaa amantii Kaatolikii kan ta'e Jim Caviezel taatee Yesuus Kiristoos fudhatee fiilmicha hojjechuu isaatiin gatiiwwan guddaa akka baasee fi gadda guddaa akka horatee ni dubbata. Kim akka jedhutti erga fiilmii Yesuus Kiristoos hojjetee booda gahee biraa fudhatee hojjechuuf akka rakkatee ibsaa. Namoonni Hollywood keessatti fiilmii hojjechiisuuf isa barbaadanis erga inni amala Yesuus Kiristoos fudhatee hojjechuu jalqabee kaaraakterii biraa kennuufiin akka itti ulfaatee fi akka hojii dhabee ibsa. Kana malee erga fiilmii Yesuus Kiristoos hojjetee booda deebi'ee namicha fiilmicha hojjesiisee Mel Gibsoniin sababa hin beekamneen jibbee akka hafes himeetu jira. Itti dabalees yeroo fiilmicha hojjetu lafeen miila isaa akka cabe kan ibsu yoo ta'u fiilmicha hojjechuu koon ormi maallaqa kanaraan ta'us anaan garuu ergasii boqonnaa dhabeen akkan mankaraaru na taasiseetu jira jechuudhaanis dubbateetu jira. Kana malees yeroo gaara Yesuus fannoo baatee ba'u sana hojjannus qormaata ulfaataa dabarsinee gatii guddaas baafnee yeroo si kan lafeen koo buqqa'ee jechuudhaanis ibseetu jira Kim. Akkasumas Kim akka jedhutti suuraa koo namoonni gabaa keessatti maxxansanis akkasumas immoo mana isaaniitti namoonni maxxanfatan anaan hoomaa haamilee natti hin horuu bara koo guutuu ittiin qoramee fiilmiin hojjechuun narra hin turreen hojjedhe jechuudhaan gaabbii itti dhagaamee ibsa. Fiilmii sadaffaan waa'ee Yesuus Kiristoos ibsuudhaa fi amalaa fi hojii Yesuus Kiristoos akkasumas eenyummaa Yesuus Kiristoos ibsuuf hojjetame ni sadaffaan fiilmii The King of Kings jedhudha. Bara 1950moota keessa yeroo itti taatonni lama gabaa fiilmii qabatanii turanitti Robert Wagnerinaa fi Jeffrey Hunter turan ture fiilmiin kun kan hojjetame. Jarreen kun lamaan
fiilmiiwwan 20th Century Fox jedhaman hedduu hojjetaa turaniiru. Keessumaayyuu Jeffrey Hunter umurii isaa fi dhaabbiin isaa akkasumas namummaan isaa seenaa Yesuus hojjechuuf mijataa fi filatamaa waan tureef erga filatamee booda biyya Ispeenitti fiilmii Yesuus Kiristoos waraabuun barbaachise. Erga fiilmii kana hojjetee booda Jeffreen akkuma warra kaanii fiilmii hojjechuutti hin deebine. Sababni isaa ammoo namni fiilmii akka inni hojjetuuf isa waamuu dhabamuu isaatiinidha. Akkamitti sababii maaliitiif namoonni fiilmii Yesuus Kiristoos irratti hojjetan fiilmii gara biraa hojjechuudhaaf seemannaa dhabuu jettanii yoo yaaddan kaaraakterii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ittiin deddeebi'ee namoonni agarsiisan yeroo gara fiilmii biyya lafaatti gaddeebi'anii hojjechuuf jedhan kaaraakteriin isaaniif kennamuu isaan hin madaalu jedhamuu isaatiinidha. Kana jechuun sababni isaan waamamuu dadhabaniif aktoroonni fiilmii hojjechuuf wayita filataman hojii isaanii kanaan dura hojjetan ilaalameetu waan ta'eef namoonni fiilmii Yesuus irratti fakkeeffamanii hojjetan ammoo ga'ee gadi bu'aatti ramaduun waan itti ulfaatuufidhas jedhama. Ergasiis hojjetaan fiilmii kun Jeffrey Hunter erga fiilmii kana hojjetee booda dhukkuba istirookiin qabamee afaan isaas arrabni isaas hidhamee qaamni isaa walakkaan paaraalaayis ta'ee teessuma irratti hafe. Ergasiis xumura irratti taphataan fiilmii Yesuus King of King jedhu hojjete Jeffrey Hunter bifa baay'ee nama gaddisiisuun darbii mana isaa fiixee irraa konkolaatee lafatti kufuun qaamni isaa hurraa'e. Waggaa 42 isaattis bara 1969tti biyya lafaa kanarraa sokke. Maarree sababii ga'ee tokko fudhatanii fakkaatanii hojjetaniif qoromsi namarra ga'uu hamaadha. Yeroo tokko namni fiilmii irratti nama gara jabeessa ta'ee hojjete tokko wayita karaarra adeemutti nama fiilmii sana daawwateen hamma rasaasaan rukutamutti ga'ee akka ture ifaadha. Maarree daawwattoota keenya har'a fiilmiiwwan eenyummaa fi amala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ibsuudhaaf hojjetaman keessaatii 3 maal akka fakkaatan isin biraan geenyeetu jira. Waan baay'ee akka irraa barattan abdii guutuun qaba. Yeroo jalqabaaf gara chaanalii Christian Mediaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Yaada qabdan koomentii irratti nu qoodaa jecha like share gochuudhaanis immoo qophiileen gara biraa akka isin naqqabaniif ga'ee keessan bahaa guddina chaanalii keenyaa keessattis ashaaraa keessan mul'isaa isiniin jenna. Saatota muraasaa booddee hamma qophii keenya gara birootiin deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.